deemte biyya. Miidiyaa kanarratti waa'een sitilleen ol fufuudhuu dila sin barbaachisu. Miliyoon tuni fuula siitis ni garta. Qoy kaa doktor Hobsi Mutti seen. Fuula sii ni garta. Fuula ijoollee mana madaamii daddalagachuu jirtu kana ni garta. Fuula sii kanarraa waa meeqa hin dubbifta. Miciyyoon afaan hin beektu. Biyya san keessatti dalagattee keeshaa qabaattee biqaalaarraa illee yoo hanga dalagaan dhuftu waa bitattee sappoortiif gootee dhalaadhaa waa meeqa sii barbaachisa. Waa hin qabdu waa takka jechuudha. Egaa biyya san deette ji'a 5 geenye na fakkaatti. Ji'uma 5 kana keessattuu chaalenjii hedduutu isii mudate. Bakka irraa kaatee as geesses ni beekta. Garuu ilmi namaa kamuu numa rakkata. Nutuu biyya Arabaa tana lafa yaa'aati akka buubulaa qarree meeqaan dhagaa meeqaan dhabamee dhufneetuma numa jiraata namni. Rakkoon ni dabarti. Egaa ati immoo akkuma Ameerikaa jiraatutti Dubaayis jiraachaa turte ni dhayitaa rakkoo hojjiisan illee nuuf ibsite. Amma mee isii takkittii tana. Akkami sappoorti goona. Mana Arabaa yoo deemte afaan hin beektu jettan. Yoo maallaqa walii qabaneef biyya san keessatti dalagaa uummachuudhaafuu dura namni afaan hin beekne qarshii 10 itti kanatee 20 itti kanatee waan daldalaan beeku. Sun waan guddaa'u. Amma isii tana meeqam goona. Eenyutti hirkifneeti sappoorti goonee dalaguma sanuu namarraa laallee fi dalaguma afaan hin beekne tana suutota nama wajji walii galtu eenyuma namni jabaan Dubaay keessaa qabnu namni jabaan tokko ka isiif irra baadhate lafa barsiisee mana Arabaatillee geessuu danda'u. Nama jajjabaachi keessaa yoo beektan as baasaadha mijiyyoo akkasii sappoortii yoo godhan malee maallaqallee miliyoona takka yoo ta'an Dubaay keessatti hojiin beektu. Abboona asirratti laan asirratti bakka amma isiin jirtu tanarra tajabduuti isin jirtu. Bakka amma Arafaa jirtu tanarraas namni fuudhee dalagaa galchuu danda'u sin jiru bakka kanarra bakki silaa namni jabaa Dubaay keessaa yookaan nama galchuu danda'u nama hojii galchuu danda'u kan jiru bakka amma isin jirtu kana achitti hin jiru. Dhugaan sitti makunoo isin na bira jirti. Okay, maaliif galchuu dabarre? Daali maaltu jira Bishiraati ni dhufanii ani firifiizaa qabaa. Nama talabbiyooti malee nama firifiizaa qabu nama afaan hin beekne kan hin barbaadan. Seegalee hin dhufan intarbiina godhanii jecha takka onan dogongoree nan fudhatan. Sanuma malee rakkoon biraatillee hin jirtu. Akkasii sanammoo obsa Ani gaafii takka taniin qabu. Amma fakkeenyaaf mee Dr. Obs jara keenya waa'een Arafaat kun miidiyaa kanarra deddeebi'ee jira. Fakkeenyaaf biyya namaa tana Arafaat qoftiin hin dhuftu. Oromoon ardii lafaa tanarraa biyyi isiin hin jiraanne hin jirtu. Akkanuma kanaa miti. Namni afaan tokkoon biyyaa ba'a namni keenya. Afaanuma biyya keenyaatiin biyyarraa ba'a. Afaan biyya lama osoo hin idaanne. Eega biyya san dhaqee afaan barateetuma rakkoos dabarsee beelaa deebus dabarsee ciniinnatee injifatee as beeyarra akkana kunoo viidiyoo banatee kaawyaa isaa dhukkeerraa kaasa jira keenya. Kanaafi ani amma gaafaan biyyaa ba'u afaan hin beeku afaan Arabaa. Garuu biyya tana hogguun dhufee distii viidiyoo naan Jarmaan kan fiduu ture. Ifumaa raayil isinii maan yeroo hedduu ifin fakkeenya namaa godha. Maan kan viidiyoo jan distiin fida saanaa afaan osoo isaan nan erganetti geessa. Madaam harkana qabdee waan san gubbaa nageessiteeti kana naa fidii naan jetti. Akkasittiiniin waan sun baree torbaana kaan abbaan manaa dhaabbateeti garteemi baratteemi. Arra torban kanarra torban dhufu irra jabaataa aizosh naan jaasii galee gaafaan akkasitti meeshaa isin ergite tar 2-3 kadhate jettee nan lallabdi dhugaan isinii himamee dhageeffadhaa. Kanaafi namni hundinuu gidaara dhayaati jiruu biyya namaa injifata. Barbareeddu. Ni tokko dhagaiboo Oi. Wanni isi muut godhadhu doktor. Bakkee irraa kaatu siitu kagaa bareeddu. Bakkee isiin irraa kaatu masanii irraa hin kaase. Ati gaafa hojii deemsan laal tokko farratti bakki miciyyoon jirtu. Ati gaafa dura bakka hojii si fudhatan achitti intarviiyuu godhanii. Eega achi dallaalin jiru. Nuti warri biyya tanaa dhagee baleessa kiyya. Footoo ergaa sun jette. Furdo mooqalloo nuun jette. Viidiyoo gamana garagalii gamas garagalii nuun jette akka waan gurbaa nu fuudhuu deemu. Sabata hasoita kuno warrin biyya Misra jiran akkasii miti hanaan jaane
Saayibii dhaggeeffatu. Asirra jira biyya tana ni jira jechuudha. Thank you. Bifa kanaani hayyamaan if gurgurra. If gurguru guunin siin jiru akka gabra dur Oromoon gabra gartee dirqiin gurguran sun arra Oromoon biyya faranjiitis biyya Arabaattis ifiin fadhiidhaan if gurguruu eegalte. Bareedduu bakkitti wal dabne kanaa miti. Kanaa miti malee bareedu ana jabaasaa fi sabboona Wayii ibsuu fadhe bakka kana keessatti sabboona. Waajib tullee mana keenyaafi. Yaada namaa murii naaf meenaa isin isa dubbatanii. Obsa. Wayi gaa bareedduu bakka takka warra dhibu jirra bara. Laal wanni adeemtu ni jirti jechuudha. Yoo bakka sanillee itti deemte haati dheeyitu usaa dubbate mutira. Namni jiru biyya namaa hunda Arafaat amma ani gaafa maallaqa irraa buustanii mana dallaala nama ichiisii geessee fuutanis useetiin isin laaluu ture yaadan kannanne. Tamaam amma muciyoon tuni isii qofaa miti isin jee biyya Somaalee tagassee nu tana afaan hin beenu. Okay? Namni afaan beekee mana abbaa isaatirraa bee'in jiru. Afaan wallaaluun rakkoon si mudachuun akkuma jiru ta'ee obboleettiin tiyya hojiin dhabamuunis ichi qofaa miti. Hojiin yeroo dhabamtu qabdi yeroo dhuftu qabdi. Yeroo rakkoo tanaaf ciniinfattee namarraan dallaala godhattee namarraan barbaaddee karaa hojii isiitti siquudha malee haala ammaa kanatti sanuu waan keessaas dabarte sanii fi amma keessatti miidiyaarra teessanii rakkoo Arafaat dubbachuun sirrii miti jeetii nama naan. Maaliif keessa akka dhiiraa barooddaniiti ilmoo qe'ee Oromooti dheeyxanii qe'ee diinaa jirti jettanii cabsanii fuutanii bakka geessitan. Arrallee asirraas deebistanii wahuma rakkattee keessaan itti dheeyxanii qarshii qabdan yookaan waan qabdan kannitanii waan kana ni dabarsita. Obsi doktor waan kana hunda keessa dabartaa ni dabartaa obboleettii teenya abshir jettanii keessaan jajjabeessuu raakaafee social media irratti as deebistanii interview gootanii akkanatti fuula kanaan asirra taa'uun isiidha annan gammachiisu. Obboleettii tiyya afaanis namni ni barata mana jirtu san keessatti sossoyii obboleessa kiyya yoo ergamte bakkuma bultu bakkuma teessu tanattu gidaara mana teessuu kana dhiqaa abshir jettee yarra koodhaaf gajjattee nama bira jirtu kanaaf jaalachiiste beelaa deebuu tanteetti baaxurii teetti miicachaa bakka tanaarra keessa dabarta. Mana imma isii guyyaa sammichoochiif isii fuutu mana maafuzaa yoo jiraatte amma maafuzaa nama beeku amma lakkoofsa isii fudhadhee itti dawwalee mucoosan maalirra jirtaani maali rakkoon isii miidiyaarra fiddee nama gaafachuu danda'u yoo isii wajjin rakkoo dhuunfaa walirraa hin qabaatiin waliigallee kanaaf maafuzaan akka tokkotti akka namni nama gargaarutti gargaartee dalagallee galchitee sanirraan immoo eegas immoo isii waliin bareedduu ni ibsinaafi bareedduu fixadhu. Asirraa ichiin goraa sabboonaa keenya rakkoo isii asirraa ichiin goraati keessaan dhaqaa rakkoo isii waan furamuu danda'u furaa michootan asirra baastanii har'aan booda laali takka rakkattee biyya Somaalee san keessa isii jirtu ichirraa kaatee ajandaa miidiyaa kanaa taatee Dubaay seentee Dubaay kana keessatti ajandaa miidiyaa taateeti mana bakka jirtu bakka dhaqixxee isii biyya san isii geesse biraa deemte arrallee deebitee ajandaa miidiyaa kanaa ta'uun isa fokkotaadha namni tokko. Gaddaa fi gadadoo dhufte hunda dabarsitee Arafaat ciniinnattee miidiyaa kanarraa achi gorteeni nama taatee as miidiyaa kanarratti as ba'uu qabdi yaada joon qabaan bareeddu baadiyyaa. Yaanni kiyya kana galatoomaa. Yoo ammoo akkanatti fuudhaa.